kan dhaladhee of beekee maaliif jennaan waggoottan sadan kana walitti fufee erga Oromoon biyya bushaa jira jedhametti erga Oromoon aangoo qabate jedhamaa jiratti kan ilmi Oromoo ilmi hiyyeessaa lafarraa xaragamaa jiru bara kana keessan argina. Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessanuu nagaan rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa ta'u. Akkam turtan qabsaa kana keessan obboleettiin keessan nagaa guuturraa faa qaba. Nageenya na bukkee ture isin birallee yaa jiraatu isinin jechuu jaaladha. Namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe like gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Namoonni maatii koo turtan immoo galatoomaa hanga yoonaa yaadawwan garaagaraan kan adeeggaraa turtan galata guddaa na biraa qabu isinin jechuu jaaladha. Tole obboloota koo amma lubbuun nu keessa jirtutti dubbachuullee hin dhiisnu kaayyeeffachuullee hin dhiisnu boroo akkas goonaa jechuun jireenya ilma namaati. Maaliif namni tokko nama ta'e ergee amma lubbuun keessa jirtutti ergaa harkisaa qaamnisaa hamma socho'uu of beekutti dubbachuullee kanan godha sanan godha jechuullee hin dhiisnu jechuudha. Kana isin jechuun koo bara kana keessa bara rafanii ganama ka'uu dadhabu bara oolanii galgala ga'uu dadhabu keessa jirra. Keessattuu bara duuti ilma Oromootitti duulte kana jireenya illee nama jibbisiisaa. Garuu immoo namni amma guyyaa hireessaa sun ga'utti yookaas immoo amma namni kaa jira miti namni amma fakkeenyaaf dhalatee tooniyyuu ofii isaatii guyyaa kanan du'a jedhe hiqqidii hin qabatu. Maaliif bara kana keessaa du'a yoom duunaa boruu iftaan duunaa jedhanii ofirratti heeguudha. Maaliif wanta argaa jirru wanta ta'aa jirru kan biyya keenya keessaa kana maaliif jennaan baay'ee tokko kan ulfaatu ani wanti yeroo baay'ee na ajaa'ibee dhaladhees guddadhee ergan of beekee bara Oromoon nu bushe jedhanii haasa'aa jiran keessatti kan duuti ilmaan Oromootti duulte kan ilmi hiyyeessaa ganama bahee galgala manatti galuu dadhabe galgala rafee ganama ka'uu dadhabe bara kana keessaa maaliif jennaan guutumaan guututti ani seerri jira seera jira biyya keessa jedhu malee seeruma biyyattii keessa jiru ani waan humti seerri heerrif seerri jiru yookaas mootummaan jiraatee biyya bushaa jiru walumaa galanatti hin fakkaanne. Maaliif jennaan ilmi namaa kichuun ol deemu kan biyyaaf qaalii ta'e sunis bakka sanatti hafaa sunis kufeet achitti hafaa dhugaan sanaas hin mul'anne garuu ilmi Oromoo ilmi hiyyeessaa immoo duun hin hafne akkuma itti fufeetti jira jechuudha. Garamitti deemaa jirti biyyattiin? Ilmi namaa dhumee dacheerraa erga dhume biyyi sun kan ijaaramtu eenyuufi? Ani yeroo baay'ee wanta gaafii natti ta'u yeroo baay'ee maaliif jennaan jechuudha namni kamiyyuu hin beektanii duuti akka waggaa sadeen kanaa walitti fufee ilmaan Oromoo lafarraa xaragee ani garuu argees hin beeku abbootiin keenya illee ni dubbatu. Kuni beekamaadha. Maaliif jennaan Oromoon nu bushaa Oromootu biyya bushee gaafa jennan gammachuuf harka cabacabanii haati hiyyeessaa gadi baatee harka rukuttee eenyumtuyyuu qarreef dargaggeessa kan hin jenne hundumtuyyuu gadi baanii harka rukutanii har'a garuu wanti ta'aa jiru faalladha. Wanti ta'aa jiru wanti biyya keessa ta'aa jiru faallaa ta'ee deebi'eetu jechuudha. Ani dhugaa rabbii jechuudha duuti mucaa isa kanaa immoo ani hedduu takka jechuudha. Maaliif jennaan mucaan kun hiyyeessa haa ta'u malee qoosawwan garaagaraa nama kofalchiisu nama taphachiisu akkasumas immoo yeroo baay'ee waan Oromummaa isaa wal qabateedha kan inni miidiyaa haara dubbatu jechuudha. Maal balleessee yookaas immoo ajjeesanii maal akka argachuuf bakka isaa sana bu'anii yookaan jireenya isaa sana jiraachuuf ta'ee ani maaliif akka kichuu kana qaccaan Waaqayyo bichaatu beeka jechuudha. Maaliif hiyyeessi erga ba'ee hojjetatee hin galle eega dalagatee boruu isaa jijjiirrachuu hin dandeenye biyyattiin maaluma fayyada jireenyumti biyya san keessa biyya ijaarama jedhamu kun maaluma faayidaan isaa erga ilmi hiyyeessaa dachee kanarraa xaragametti jechuudha. Ani hin beeku Waaqayyo bichaan dhiiga ilma namaa kana lafatti hin gatini rabbiin bichaan dhugaa isaanii haa barbaadu isaan du'an rabbi lubbuu isaanii haa maaru jannata isaan haa tolchu maatii fi firoottan isaaniitii Waaqayyo jajjabina haa kennu keessattuu haadha du'ee isaa yookaan reeffi haadhatti galuu mitiiti ilmi kiyyaa yookaan ilmi ishee mataa hoo dhukkubsate jedhan hagam akka rifattu eenyumtuyyuu namni haadha qabdan
ni hubattan namni haadha taatanii jirtanis immoo ni hubattan jedhee yaada. Gaafa ilmi ishii reeffa fidanii itti manatti adeeman maal akka taate maal akka jette waaqayyoo fi nama ishee bira jiru bichaa beekaa jechuudha. Ni ulfaata baay'ee laphee nama cabsa. Haadha deessee mitiitii obboloonni isaa warrumti miidiyaa kanarratti beeknu miidiyaa irratti arganii ka'anii ganama du'a isaa dhageenya yookaan du'e gaafa jedhan eenyumtuu amanuu dadhabeessi wanta amanamuus hin danda'amnedha jechuudha.